Tore rabbi sina eebbisu muuti qabaddaa bakka wal nu jeeqa. Jabaaddaa dhoko. Fayyaa gaafa wal jaallachuudha. Du'aa keenyatti akkasitti walii sirbina. Jabaaddaa. Wal jibbinee wal xiqqeessine gaafa du'aa immoo firaa fi Hamza kennaa gadi. Inna galatoomaa bahaniiru aggeeffadha. Waan nuti akka tarkaanfii kana fayyadamneefis haalli biraa jira. Ijoollee warri argitan ijaan argitaniittu darbaniiru. Naqamte keessa bahanii darbaniiru. Maaliif haalli nageenyaas waan tokko sirrachuu dhiisuu danda'a. Maaliif mucaan faana jira waan ta'eef nageenya mucaafis immoo nu yaachisa. Yaadni keenya sirrii tokko baates isintu beeka. Naqamte keessaa bahaniiru hundi keessan of golcha. Kennootiin ol galcha. Kennoo ol galcha. Waan jirutti deebinaani. Aggeeffadha. Yoo iddoo biraarratti haalli mijatu jettan haala mijeessan akkasuma malee awwaalchi har'a jedhamaa jira. Awwaalchi har'a jedhamee fi dafnee bahuu qabnaa jedhanii ijoolleen naannoo dhaloota ishee jirta yoo jiraattan karaa keessaa naa barreessaa. Naannoo dhaloota ishee namni jirtu tokko jiraate waan barbaannu jaajiruuf waan nan barbaannu sanaaf karaa keessaa naa barreessaa. Kanaaf bakka darbuu isaanii waan bareedaadha. Rolindon goro jiran. Anjira miti Dr. Hamza dhiifama namoonni baay'een dura koo jiru. Obboleetti keenya lubbushee Waaqayyo amaaru galatoo minaanaatii ulfaadhu adooko beektuu kunaanaatiin adeebisa waa tokko dubbachuun dhufe Hamza mucoo tokko Facebook irratti argee hawwitti mucaa horroo jedha Facebookiin ishee
kanatti itti fayyadamuu qabna. Namaaf lubbuu namaadhaaf dhaabbachuun. Oye bonsa. Oye bonsa. Oh. Commenti bana ijoollee warra mudee taraa maali jennaan Ajaaluu mucaa social media tokko qoy nan bilbilaafi. Mash. Ojiro. Qoy. Boni na dhagaa wajjiraatti bilbila kaasii gisee takka. Namoota asirra jiranii fooloo godhadhaa namoonni asirra jirtan kennaan beektu hundi keessanii ijoollee nuun qabnu keessaa nama tokkodha. Nama dubbannaa irraa toludha waan ta'eef namoota ijoollee keenya Oromoo sagalee ta'an keessaa illee isa tokkodha. Mallattoo pilaasii irraa kaasaa waan isin miidhu tokkoyyuu hin qabu. Bor wantootuma akkasiitiif kun amma kennaa agartaniittuu wanta kana dhaga'ee dhufee nutti himaa jira jechaadha. Kanaaf mallattoo pilaasii irraa kaasii jechuun bakka bor wanti gaariin akkasii bira ga'uu fi jara kana fooloo godhadhu jechaadha. Kanaaf mucaan maallee kan kennaan akkasumas mucaan tokko naqamtee galgalaa of ajjeesee bulee mucaa baay'ee nuun beennu baay'ee nama gaddisiisa. Hafuurra kana amma keera waan ta'eef ijoolleen keenya piliis miira keessa galuu osoo baattanii baay'ee namatti tola. Rakkinni irraa bor darbuu danda'a. Wantoonni irraa xaxaa ta'anii boriigamuu danda'u waan ta'eef lubbuudhaan immoo har'a yoo jiraatte bor maybe wanti irra si rakkisee waan biraatti jijjiiramuu danda'a. Kanaaf ijoolleen keenya miira keessaa ba'a. Dhugaan isinitti hima. Ispeeshaali ijoolleen shamarranii keenya jireenya addunyaa kana akka kirriiti bakka isheen itti jirtu beekamaa miti. Lafa bakka jaalalaan iyyuu wajjin jiraachaa jiru waan ta'eef bakka baay'een keenya ijoollee shamarranii baay'een argaadha. Anis akkasidha. Nekistimii waan akkanaa dhiisaa bakka wanti boonii mudate jireenya keessan keessatti isin mudate. Tokkicha masi as deebimee masi isin barbaada. Isa tumii kaasii bilbilaan jira. Okay, isa kaleessaa jinaan jette sana maqaa namaa hin kaasiniiti. Otoo as waa dubbatu moo dubbattaan? Kan homaa dubbachuun barbaadu dhimma namaa. Ini asirra. Abraham Fidina Boni. Asirratti ajandaa miti Hamza nama rakkataa jirutu jira nama harka madaaliitiin dararamaa jirutu jira. Amma waan biraa fakkaata mana maal jettani bakki akka ajandaa biraa dhiisa moo baname kan biraa baname. Sa'aatii meeqatti boodee deemama? Rakkoon qabu tikeetiin. Kudha tokkotti baanu? Kudha tokko makiinaan kan kun boba'aan qabu maalan koo boba'aa maal qaba sana fudhannee hin deemnu? Nama meeqa nyaata makiinaan isaa? Inni sun hin deemu inni sin bira jiru. Bakki reis bakka qoy wayna odeessina bakka isi nama muraasa goona. Guutuun jira. Makiinaan Makiinaan biraas jira tokkos bakka qoy. kan keetiyaana. Makiinaan biraas jira bakka. Manuma ishee yoo ta'e hoo? Isnis mana koo fuudhee galallee malee hin ta'u. Mana koo illee fuudhee galle. Mucaan hojiin deemummaa naa bilbilameera. Kun mana bilbilaa. Amma bilbilaa jira wajjin haasawaa turreem. Tikeetti paabliikii haa ta'u akka ganamaan dafee bootti. Paabliikii wayyaa sa'aatii 5 akkasitti ga'u jedhama. Paabliikii isaa 5 jira bakka. Isa wayyaa bakka akkas goona. Naasa kanatti qophoon Jechuudha mana isheen bulu. Kana gayaa uummataa. Mana isaatti hin du'amu. Mana ishee bulu silas ijoollee biraa bulu. Galatoomaa dhugaa warri koppiliin killee taasisaa jirtan akkasuma warri foolollee taasifachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa. Haasaa bakka ijoolleef namaaf barnoota waan ta'u kennoo miitirraa kaafadhuti waanuma barnoota tokko dubbadhaa urjiin faas ta'e nam tokko namni irraa waa baratu namni kumaaf wayisa jala jiru har'a faashinii gootanii dhaggeeffadhaa. Booniin akkasuma gootettanii faashinii gootanii boratanii of rarraastanii of balleessan dhaggeeffadhaa. Boor ofii kee badda malee namni takkattanii badu hin jiru. Hundi keenya sooshaal miidiyaa teenye odeessinee torbee booddee ajandaan kee hin jiru. Cha'u maatii keefsi qofatutti rakkata. Ati duutee badda maatiin kee immoo umrii isaa guututti gubachaaf. Warreen keessattuu ijoolleen diirama keessaan barreessitan an akkas ta'uuf an akkas du'uuf an akkas of gochuuf isti har'a ajandaan boonii dhufnaan of ajjeestaa.
Ajandaan booni ufnaane of ajjeesutti kaata. Maal wanni kun maal jechuudha sinumaafuu? Moo eenyuun bari eenyuun miidhuuf moo eenyuun gammachiisuuf of ajjeesta? Jecha akka kanaa gocha akkanaa of keessaa balleessaa. Yoo nama taate bor barandaa irraa kaatee nama ta'uu dandeessa. Yoo nama taate bor rakkoo amma jirtu keessaa baatee namaaf seenaa gaarii dabarsuu dandeessa. Akkuma booniin kaleessa listiroo irraa kaatee jireenya dhuunfaa ishee kaampaanii dhuunfaa ishee nama banatte ati borsanaa ol ta'uu dandeessa. Na dhaggeeffadhu. Biyya ormaa jiraachuu dandeessa. Mana madaamiitti rakkachuu dandeessa. Haala mijanne keessa jiraachuu dandeessa. Karaa immoo biyya ormaa keessatti qaraamaa keessa galtee yoona kana waan nyaattu waan dhugdu abdee karaa irratti karaatu ture dandeessa. Riili kun waan argamaa jirudha. Rakkoo isin keessa biyya ormaa keessa jirtan hunda hin beekna hin dhageenya dhagarra. Hamma dubbannu duraa dubbanni hamma dadhabnu immoo dhiisnee teenya malee. Garuu kana hunda sababa godhattanii of ajjeesuudhaaf of balleessuudhaaf hin yaadina. Biyya ormoo jiraatte qabamtee haalatti hin galtu bichaa. Hin galtaa barandaa irratti yoo bultee waggaa lama sadii booddee immoo nama taate jireenya keetti galtaa jechuudha. Seenaan biraan jiru wanti biraallee hin jiru. Of balleessuun kee garuu siif maatii kee qofa miidha. Ani Hamzaan tokkichoon namni asirra jiru kennoonfaa kun guyyaa lamaaf sadiif akkuma kana yoo gargaarsi jiraate birii 500 kuma tokko walitti finnee waan barbaachinu gochuu dandeenya. Haati kee isheen garuu umrii ishee guutuu sitti rakkatti takkaa da'umsa keef sifaan rakkatti siinsi da'uuf takkaa siinsi guddisuuf sifaan rakkattu umrii ishee guutuu gubachaafti. Hiriyyaa kee yeroo argitu gubatti. Obboleessa kee yeroo argitu gubatti. Hangafa kee yeroo argitu quxisuu kee yeroo argitu hin gubatti. Ayyaanni waggaa roogoo sifaan bobeeta. Ilmi koo na biraa fayyatti. Dhalli koo dubartii yoo taate mucaan kun biraa badde jettee hin dhibbatti haati kee bara baraan hin dubbatiin iyyee malee. Isin immoo waan akkanaa of eeggadhaa. Tokkichoon waan haasotu qabdanitti fakkaata haasoyi. Ashi ani tokkoffaa booniin rakkoo qabdi. Rakkoon kun immoo jireenya ishee keessatti furamuu sababa